gaafatama fi qindeessa dhaabbata shamarranii magaalaa keenya. Galmeessara gaarii madda bartootaadhaan eetu. Waanni qashtichi. Maal na dhaarta? Maal na daakika? Shamarra biratti guyyaa meeqana argite beektaa akkas ta'a. Haara isaa dhugaadha. Shamarran nuti si bira fuula kana bira dhaabattu immoo isaa baatetti. Dhugumadha. Waraabessa fa'aa wanta yuustee fa'aa nama qabattee fakkaatan kanaafidha. Akkasidha. Maal rifeensa kana immoo gaggabaabsitu sirratti babbadaaro fuuluma si jijjiire. Na yaadde bini. Lakki maal obboleessa kee fi yaadaara reesii fi yaadaaro. Nagaa ragaati garuu. Jirra dhugaa namni hin duune wal argaa. Garuu hiriyaamti kee daguun suma faana jiraatedha kan inni nama hamaa akkasii ta'u. Maaltu si ilaallata waa'een dagoo? Maal si godhe? Anoo lakki wal gorsituu laata karaa magaarirra wal buusaa jedhina malee waan biraa hamaa dubbachuu yaadina seete. Jireenya keen jiraattu ati maalirraa qabdatu waa'ee dagoo? Kan inni jiraachaa jira boone. Annaa maal si ilaallata redhisi qaba. Lakki manoo gorsisiin jechuun fedhinam karaa qajeelaa marra yoo deeme si wayyaadhiin bor bu'aa wayii keessa walitti achi keessa dhaabate siinis si waamicha keessatti si awwaala siinis. Eeyuti buusa gaafatuun jiruu fi inni naa jiraanis jiraa fi eeyuti buusan jedhee. Garuu ati walii jiraachuu keessan immoo baay'ee manatti tola dhugaa. Eessitti. Walii jiraachuun keessan baay'ee manatti tola. Amma nama tokkoon keessan malee nama lama taatanii. Dhugaa. Walii jiraattanii amma nama tokkoon keessan. Dhugaa. Maal ati na kuma jechuu dandeessan jedhee. Nan dubbisaaf galgala kanaafidha. Kanaafidha malee waan garuu asitti barbaada beektaa boona. Dagoo kana booda gaadiddoo koo rakkana jettu hin barbaadu. Lammataa naaf meetoo gidduus akka inni haasa'u hin barbaadu. Si galee kan ammoo gorsituun taanaan boolla keessaa ba'uu dandeenya keessa akka inni garaarutti dagootti. Yoo inni akkas godhe maal goota? Yoo hin jaallattaan ta'e qofadhama wanti kan sirraa eegamu kan kanaalaan jaallatta dhimma isaan qabduun taanaan immoo gaafa inni waa tokko keessa galee qofa bu'uu fi qofa dhaga'een kee. Waa'ee jaallachuuf jibbuu koo dhiisi. Yoo inni akkas godhe maal gochuu barbaaddaan jedhe. Akkas anu argan godhee booddee sitti agarsiisu wayyuure. Maal goota gaa? Wantan gochuuf jedhu moo ana qofatu beeka. Sa dhugaa. Dhugaa. Dagoo miidhuu barbaadaa harta qabna. Dagoo garuu qalladaa qoosaa hin jiru wanta kana. Dhugaa isaan siin jechaa jira. Kana booddee dagoon naaf miitoo gidduu haasa'u hin qabu. Waan tokko sitti immoo gaafati caafii dagootti akkasii fuute jechuudha. Gaafa sanaa fi gaafa lubbuun kilaaf kanarraa badee tokkodha. Seegalee. Boona dagootti anatu bu'a miti. An harka kun akkasitti hin bu'u. Ati karaa deemtuudha abbaa. Reefu jecha cimaa dubbatte. Galtuutti dhufee biyya keenyatti galee. Sirriidha. Garuu biyya kana keessa kan jiraachaa jiru siin osoo hin taane birriifanadha. Akkasidha. Maal taatee dagoon durba biraa baree naanna dhiisee durba biraa jaallachaadha dagoon. Eenyurraa dhageessite? Amma boona bukkeen ture boona raawundoo hunda sanatti. Boona bukkee maal jechuu deemtedha? Dagoon dubbisuu deemee achi galoo faas wal barsiisuuf jedhee. Siif boonaan maal waliif wal loltanii turre? Hiriyyummaa madakaa maal dhalanaaf boona waan tokko iyyuu miti. Dhugaamoo saraa dhageessee dhuftee? Amma isatu natti mee isaan orma nu godhaniiru iyyuu. Gaafuma jalqabume anaan maaltu nagashi kan gaggabsitee namti kanaafdha kanaan jennee du'a. Eeyyee kanumaaf. Waan dagoon jaalalli qabateef akka kana gaggabsitee namti na. Eekaa. Ansitu waa ta'edha utuu waa ta'e amma kana karaa kana gidduutti. Maal taata maal jechi dagoon amma naanna dhiisee gaafa durba biraa jaallatu sitti nagaaman. Dhugaamu siin agarrooti maraachuufdhaam. Maal taateedha an koo waa taate siin akka taatti fiigaa dhufe hoo. Maal amma kanatti si'an ariifachiseera re'an. Ana maaltu na ilaallata maaltu na gashi dagoon wanta barbaadu. Otoo fuudhee wanta na ilaallatu qabamu naan. Maaf siin gashu naanna dhiisee nama biraa jaallachaa maaf siin gashu. Ani riyyaa kidhamne naanna jaallatamne. Ati wanti wantaani maafii adda yaadiin bakka kanaan booddee ko isaan wajjin wanta walitti nu fiduun hin jiru. Maaf. Maaliif durii siif boonaatu jaalallee ture. Kanaafiyyuu hiriyaa ture nuun immoo amma immoo siif boonaanis wal loltan miti amma immoo wanta walitti nu fidus hin jiru siinis gargar baatan. Dhiisiin jireenya isaanii jiraatanii. Jiraatan garuu anaaf boonaan jaalallee wayina akka ta'an hin barbaadu. Jechuun maaf dhiisaan dura? Dagoon dhiistu kanaafiyyuu. Kan jaalladhaan. Yoomiyyuu kan keen ta'u barimmoo. Maaliif? Yoomiyyuu dagoon kan keen ta'u. Maaliif? Amma kunoo kan biraa yoo jaallattan dagoodhaan. Natti min jaallattan dagoodhaan. Seenaan maraatti an kiyyaa kun jaalladhan. Maaf hin jaalladhaan isa? Kiyyaan isa gaarummaan isaa kana seebitanii. Maalumaa sabta maal taatiti maraatteeti? Utuun jaallattuun ta'e akkasin taatuufdha. Anatu dagoo jaallatee wanta inni godhe ta'u beektu akkamitti akkasitti maaltu godhe? Amma qaasaa fi dhagahuun barbaadu kan isa jaallachuu mitiitu. Dhageessanii maqaa dagoo hammeessina biratti akkan kaasa. Kana booddee an dagoodhaan baay'een jaalladha. Dhugaa itti hammata. Isarra goortee naannoo lolaa harkanii kanaafiyyuu. Seenaan maraatti anan amriyyaan kee sakaleessa dhufee beektee anan akkasinan jettaati. Dagoon garraamiidha kaatu. Isa mucaa garraamiidha baay'ee garraamiidha kanaafiyyuu anaaf kiyyaa. Kiyyaa dhufaarama fuula keessa jira. Fuula keessa jirri.
Yaa. ማለት ይታሲ Waayu. seera Yaa. akkamdha nagaadhamti ማለት tureesi Akkasumatti calleen ni mataa. iddoo kana sinii wayyaare maaf kaafee moo deemtanii teenya seena Lakki asuma barbaadni dhaqillee. dhugaanis taa'u bakka Isaa maan deemtee harkachaan jirtu? lakkisni mayyuu barbaadaan hin jiran ture meetoo arguu ni barbaadeen ture Yaadataan iyyuu dhaayee bilbiltaa fi baay'atu. meetoo sila wayyuu wal bira ture dhugaa Haasaa gaasammoo. Haasaa. Feeka baga deemte yoo silaafittu waan asi taasisa waan baay'een qaba an kannaan galleme dagoon maaldha mucaan sun nagaa miti waa kiyyoo dhiise maal ta'a Maal lasiin dagoo kan natti jettanii isheenis dagoo atis dagoo innis kunis dagoo maal maqaa isaatti nayinaa meetoo qabbanaa maal ta'a artati waa'ee maalii haasawaltani si waa'ee isaa haasawaltani maqaa dagoo dhaga'uu hin barbaadu kiyyaa ko sigatti maqaa dagoo dhaga'uu hin barbaadu maqaa sanatti nayinaa meetoo qabbanaa inni maal ta'a jirtaati ani sigaa si aarsuu miti kan si taasisaa jiru wanta inni maarri maqaa sanatti nayini tolee sitti dhanka'u kan kaasu dhiisba callisati amma qabuuf qabbaneessime maadha miiraarii amme kun an akkasa kana jibbisi hin jiru kiyyaa ko baay'een isa jibbee jechuun gaafa maqaa isaa dhaga'u immoo ammati ofii keef tasgabbeessuuf dirqama mana galuu qabda gasiin booddeen immoo deemaa waan si taasisu waan baay'een qabaan waan biraa jechuudha kanaaf waa isaa dhiisirraan fadhu Galo, akamat. Nagara kan. Mali me, ano siduu kana deemu dhaqeen jaalallee difam lago. Galo argawette me. Ani me programmi kan kooti dhiiseen sin fiduan. tos laayu jaalallee kette wal biraa bareennaa nuuni bareennaa wal biraa Maalutu ma sin biraa duani. bareennaa wal biraa Isa dhugaa baay'ee baay'ee. akka takka na jena jena Garuu- wal biraa inni wal biraa nu jaallannaan immoo riyyaan koo wal biraa nu jaallannaan immoo Garuu- maaliif narreebi Garuu sisteema kee baay'ee man jaalladha. Dadhabeera nu dhaqee rafaatte asiin kallattii biraatiin immoo dhattee galoo duukaa wookii mana siree isa mana siree ifam eessuma kaaffee isa kamirra naa wal tarree. maal taateeti Maal ta'a gaayuu sin duukaa dhufee mataa'ee buna dhugi. maal taateeti amma isheetti bukkee deemte nama seexana wayii arguu dhaqee ture nama arguu deemee seexana arguu dhaqee akkam taate seexanitti dhagaa ishee Waa isaa dhiisati. Ani ishee bira sin fidu ani kan koo dhiiseen jedhee. kana oolmaa kana hundumaa naa ooluu hin dandeessa turte Garuu sisteema kee baay'ee man jaalladhe dhugaa. maal gootare kompiitaran baradhanii reedii ishii waan hojjedha siistamni walitti nu fidaamnu hundumaa siistamni walumatti dhufa jireenya koo duuka Isa dhugaa. Amma Atumoo sinitti toleera kaa. jireenyi ka ibidda dhasi ibidda irra soolta iddoota ibidda walte gaariidha maal nu bashannansiise baay'ee maasa Sinitti toleera kaa. baay'ee aduu keessa irra garuu toleeraati dhaabbatee sinafnu geggeessaan hin jira angaloodha Anange ani sin duukaa waan deeme sin tolu moo sinitti toleera. maal deemu rakkoo maal qaba maal wanta dhokataa maal hojjenna Orma naaf taate kaa. gidduu keessa hin adeema akka hin jenne qofa malee Adee. Seera saaree beekaa. seera isaa beektaa beektaa seera isaa haa ta'u akka barte Maali jaalladhe. maal ishee wajjin himaa wal beekna Dagoon isa kanadha? Dagoo akkam? Seenaan jedhama. Macho.
Reefu wal bara. Sun beekaraa na dubbisa. Wal bara hiriyaa fudha. Dabare ani biyyaa shedhe seenaa isheen jecha turte anadha. Wal bara. Seenaan Wal hin beeknu malu. eessatti si beekaan dubbisi. Seenaan jedhama. Dagodhaatis. Seenaan jedhama. Inni boonaa jedhama. Boona. Naannoo irraa fattee. Nama nagaadha. Gaabadha maalli wanta Eessatti si beekaraa. Dagorsa kana niti jaallatte. Na jaalladha. Maas laafuu nama akkamittiin jiru. Nu baay'een ishee jaalladha. bareedu re jaalladha dagosa. Dagoo nama biraas beeku isaan? Baay'ee. Dagoo nama biraa beektu? Lakki. Dagoo nama biraa beektee jira. Dagoo nama beeknu. Dagoo nama biraallee beeknu. Seenaa etteni maqaa ishee? Marattee fakkaata. Seen. Maal jiftan rees natti nakki rees. Marattee moo? Maal jiftan geggeessaa Galuu deemtu. geggeessaa irraa. Gadhiisi bakka geggeessaa kottu. Dhugaan nan Adaraa akkasumaan fuudhu reeriyyaa keenya adaraa akkasumaan hin fuudhanii. Adaraa akkasumatti fuudhu. Mana naa geessistaan. Mana nuu geessistaanii malee. Maa maratteetti yoo? Maratteetti maal qaba? Maaliif akkasitti Laki maali? Na beektu san dur na beektu. Maaleessa ta'e maal jechuudha? Maali eessatti aran argeen? Amma nimmo. Aran argeen? garuu sirriitti isaan dubbisne maal taatedha? Guaddeenyaa gaarii qabu. Godeenyaa galoodha. Akkasuma na dubbisa. Dhumni namaa garuu beekamaa miti. Kottu kan galla. Ciao. Baay'een dubbisnaa. Wanti hin ariifatiin kaa. Adaraa sitti laale. Harka ishee qaba. Gadhiisi natti hin bu'ina naan. Qaba. Adaraa fuudha. Mana nuu geessi. Mana nu geessisi. Jedhaa bakka. Ciao galooko. Hin badin. Siin bilbila. Ishi. Tole. Marattee bakka. Ani immoo mana dhiistedha taa'een. Mana dhiistee marattee taa'ee shakkee. Maal taate? Garuu sisteema kee jaalladheef maratte kun. Lakki siistemaa dhiyeessi. Yaaddeetta galoon hiriyaa seenaaf hiriyaa meetii jechuun ijoollettii makanarraa naannoo manuma isaaniitti galuu ta'e jireenyi keenya. Naannoon ijoollettiin kun jireenya keenya nuti ba'amoo isaanitti ba'a gaamaan silaa galoon garuu dhuguma hiriyaa seenaa dhadhee eenyutu xiinxalee bira gaama. Mucaa ba'eetti, mucaa safuu beektu, mucaa dinqiime. Isaan dhattee kana barteen siin jedhee. Wanti kun diraamaa wayii natti fakkaata. Wayi nuti irratti diraamaa hojjetaa wayi isaatti nu. Maal irratti hojjennaan qoostaatii jaanjessanii jaanjolee. Amma jarri kuni. Nagarre seenaan jedhama naan jettee hin jire. Seenaa jechuu dandeessu ani immoo jaalallee amma ji'a 10 ta'uufidhaam ji'a 10 guutuu sammuu ko jeeqxee sammuu na dhukkubsaa baate seenaa jechuu dandeessi. Seenaan jedhama. Gabaabsii ta'e. Seenaa jechuu dandeessi. Immoo jaalallee ishee duriidhaan. Seenaan jedhama. Marattee shakkee. Seenaan maasila nagaadha moo isheen silumayyuu har'a immoo approve ta'eef accepted seetanni maraatummaa ishee. Amma meeshaa wal sakkan sasalaasu miti. Amma annee magaallee cirrabnu dha. Isa achuudha. Ilaalu galgal. Waan baay'ee tajaajilu. Anatti mudii qabattaati. Nama kaanillee miti. Maaleessaan dadhabee man dhaqe garuu ammas dhugumaa wal qabaatis wal qabanee onneeti. Ciis. Waliin gadhiin. Mana siree keenya. Nasiree maali? Mana siree keenyaa jechuudha. Nasiree dadhattaati. Lakki achidhatti. Ijoollee kana eessatti beektaa? Ijoollee kana lama eessumatti beektaa? Maal taatedha isheen? Maal hin taane? Sitti maal jiranii? Maaliin taate? Goofaadha warreen kana dura sitti beela. Dagoon isa dheeraa sananii beekaman beek ijoolletti lamaa ishee sirriitti hin beekatu sirrii. Ani hiriyyaan kun gaafa isheen baddu dhaabadhee ilaaluun natti cima akka. Maal taate? Si balleessu. Amma dagoonni dhan sun kan boonaallee badaa iyyuu mini bada ilaa boonaan suusee madha malee karaa durbaa kana badaa mini beektaa? Maal taatee seenaa? Na dhaggeeffadhu callisi. Dagoonni dhan suni peensiyoonara durboota ni naannessu. La arras pensione sagale qabni maal na dhaggeeffadhaan gaafa akka dibaddu hin barbaadu ka akkati akka isaan si balleessan hin barbaadu maaliif karaata si cabsu si ati xobbeedha waan beektu reef biyyaa dhuftamni hin beektu wa kanaafi la si balleessu sirriitti hin beekan ijoolletti kee lama
Maal taateedha seenaa ani Na dhaggeeffadhu kasitanii. Amma inni dagoo jedhan sun peensiyonar durboota naannessaa. Dagoo immoo Maaloo har'ammoo ishee kana fidatee dhufee jedhu. Gaaf amma beekuun bakka peensiyoona magaalaa kana keessa jiru namni wallaalee tokko hin jiru. maal Maaloo taateedha fayyuma naasee himmeeti. maaliif fayyuma haasaan? Sayyuu maalidhaan yaasoo HIV qaba. Hooqxoof coobtoos qaba. Keessan baay'ee Dhugaan nuti soban jaalladhu. Ani akka tibaddu immoo hin barbaadu. Boonaan immoo mana shiishaa ma kan jedhamu keessaan dhabu. Akkuma dingataa gaafa agartuu caatii bobaa jala kaate deemu. si'a baay'ee isaan argira isaan malakkisiin qaban nama gaariidha isaan. Maa sibiratti kaa sibiratti nama gaariidha. Sirriitti sibira gaafa ga'an nama gaarii maaliif gaa si balleessu Ana sababa biratti nama barbaadan. gaarii tanaan ana biratti nama gaarii tanaan. Si balleessuu As sababa nama barbaadan. isaan- Eessatti si balleessuu barbaadan an beekamu ijoolletti moo Eessatti beektan isaan? maal beeka Eessatti beektan? asuma Kan hundumaa amma sootutti isaan geessee moo? sirriitti namni hundumtu HIV faa qabu lamaan isaanii faa HIV qabu maali Maraatteetti dhuguma akka isaan millaaci jedhan. tokkoon fayyadamu Seena. maal Nagaamini. dhugumaan naasaan dhugaa soba sin jaalladhu maaliif akka sedhan kanaafu lammata miilluun gaadidduun isaanii lafa inni ga'ee hin ga'inatti dhugaa si balleessuu ma jaritti Maal jechuudha? hin taatu hin jaritti hin taatu Ati warra nagaa kimin dhuguma yoo dhugaa isaan nagaa jedhan godheessa maraatteetti qartareetti si geggeessu Nan gala dhiis naannoo nan geggeessin ofii makeeyyuu tasgabbaa'imee dur. tasgabbaara garuu laa jaritti biraa deebi sitti meera si Seena balleessu booraa suknala wal argine. Hello. Nan irraan fadhiim dhiifama. Kunoo amma dhufaan jira amma kunoo daqiiqaa 5 yoo baate amma si bira ga'utti dhiifama. Maalla. Wayyoola mucaan sila si biraa dhufe dhaabatiin eegaa arga silaati. Dirqama dafee bira ga'uun qaba. Ciao dhiifama. Kana caalatti si gaggeessuu danda'u. Dhiifama garuu siin daawwal wala gara. Maali rakkootu jira moo? Dhume ganga egaa baqaan bakkuma kanatti akkuma salphaatti wal bira darbuu ta'e. Waa isaa dhiisimee akkam hojiin? Hojiin bareedaadha dhugaa maanni re'aatu harka qullaa adeemtaati iddoo hojiin dhanne moo? kiyyaa Bona, jarjaraan jira. Haa? Jarjaraan jiran de. Nannu. Addooyin bakka. Kiyyaa maal godhe? Kiyyaa harkatti bilbila godhaan Boona. fadhe gal. Lafa nannu. Dhabeera. Deemis Walii waa bilbila maara. walii bilbila siin bilbila naasan. Haa ta'u. Maaltati bakka tiisaree? maali gudiin dagoo faan dhumu hin dhumu nu jala naanna'u nu jala naanna'u Maal jechuudha? maal akka godhu faanaa garuu amma dagoo inni jaalallee godhate Bartee? Eenyudha? galoo Galuu galuu. galoo ama keenya galoo hiriyyaa keenya Galuu. galoo kuna geggeessu fedhe ammas ga'ee dhiisi ijoollee Eenyu si feenya? balleessu. Dagoof galuu. balleessa moomcitti dhugaa Wajjin argiteedha? amma sitti dhufa naan jaalallee isheedha jedha Dhugaamoo ishee gaggeessanii deebi'aa jechuudha. jaalallee ishee dhallee hin jenne garuu wal jaallattuu ree hin jedhe Maal ta'an isaan maal nurraa qabu? isa namni nu jala naanna'u anaan na barbaacha dhagaa amma na jaallatu Amma na arge dagichimi baay'ee maquuf baay'ee maal godhe boonaa duwwaa na dubbise akkasitti ilaalee na biran darbu dhuguma mucicha akkama maquufe of as reebsisne nutu maal galoo wajjin ta'e galoo wajjin ta'e amma gaa waama tokko godheen isaan lamaan gargar baasa malee amma isaanuma waan nurraa qabu. waan irraa qabu galoo balleessuuf amma immoo Nama kan biraatti hin argamu isaan warruma naannoo keenya irra jiran sanarraan kana. anaan na barbaacha dhammame isa Sitti nima ture dhufe. isa dhabne Atuma waan hin taane naaseen. amma sabni isuma dhugaasaatu dhufe jechuudha seena sin jaalladhe to naan jedhe eessuma lixaana eessuma Jedhu kana badee jedhu. ati mee maaf nama Hin hiriyyaam akka kee mee maaliif Waan hin taane hin ta'a jedhe sitti abdii silaachuurraa. maal rakkoo maalii qaba Maal jechuudha? Abdiin taane immoo dhiisimeet waa'ee ijoolleetti maaf jireenya keenya keessaan ba'an isaanii. dhuguma na jaallatee Haati maal taati amma mugaloomii dhufe deemaara beektamti. Sobii jaalala qabsiisee sin akka jaalala si qabsiisee akkuma akka kanatti si gochaa.
kanaan hin maraatiin anje jaalala dhuguma mana maraachi jaalala saadha Atleewwan maraatti jaalala dhugaa jaalala saadha sitini mata kastaa soddo jaalala saadha amma tuwe hin fixxu gallee asuuf dhugaa amma yesuus hin fixxamaadha.